dubbii waaqayyoon qulqulloomne eenyummaa keenya hafuura qulqulluun kan hin bilchaatine garaan ni dheedhin isin jedhu hiriyaa isaatiin isin jedhu hiriyaa isaatiin iddoo keessa gangalanneen biyya lafaateef dinaafoon keenyaan itti argifamne waaqayyo uumaaf hiriyaa keenya kan gaddisifne qulqulloomne irraa dhiiga Yesuusin dhiifama arganne ayyaana isaatiin dhiifama arganne ayyaana isaatiin. Dhiifama cubbuu karaa Kiristoos akkuma arganne isaan fayyine maatii waaqayyootti kan dabalamne yakka hiriyaa nurratti raawwatu immoo hadeefnuuf garaa keenya gootu immoo hadeefnuuf garaa keenya gootu akka cubbuu keessa gangalanne biyya lafaateef dinaafoon keenyaan itti argifamne waaqayyo uumaaf hiriyaa keenya kan gaddisifne qulqulloomne irraa dhiiga Yesuusin dhiifama arganne ayyaana isaatiin dhiifama arganne ayyaana isaatiin. Garaa Kiristoos qabaataa ture kottaan qabaannaa yoo waliif dhiibne dhiifama cubbuu nummoon argannaa golgaan cubbuudhaa kan diinni ijaaru yoo waliif dhiibne cimeen ijaajju yoo waliif dhiibne cimeen ijaajju cubbuu keessa gangalanne biyya lafaateef dinaafoon keenyaan itti argifamne waaqayyo uumaaf hiriyaa keenya kan gaddisifne qulqulloomne irraa dhiiga Yesuusin dhiifama arganne ayyaana isaatiin dhiifama arganne ayyaana isaatiin. Garaa Kiristoos qabaataa ture kottaan qabaannaa garaa jabaadhaan fuula isaa duratti obsaan ni aannaa jaalala dhugaa kanaan arganna dhiifama goonee dhiifama arganna dhiifama goonee dhiifama arganna baay'ee cubbuu keessa gangalanne biyya lafaateef dinaafoon keenyaan itti argifamne waaqayyo uumaaf hiriyaa keenya kan gaddisifne qulqulloomne irraa dhiiga Yesuusin dhiifama arganne ayyaana isaatiin dhiifama arganne ayyaana isaatiin. Cubbuu keessa gangalanne biyya lafaateef dinaafoon keenyaan itti argifamne waaqayyo uumaaf hiriyaa keenya kan gaddisifne qulqulloomne irraa dhiiga Yesuusin dhiifama arganne